Baankiin Daldalaa Itoophiyaa tola ooltummaan misooma magaalaa Finfinnee keessatti gumaachaa olaanaa waan taasiseef badhaasaa fi beekamtii argate. Baankiin Daldalaa Itoophiyaa hojiiwwan misooma kooliidarii dabalatee kanneen biroo kutaa magaalaa Finfinnee hunda keessatti hojjetaman irratti hirmaachaa tureera. Kanaaf sagantaa beekamtii fi badhaasaa tola ooltummaa bara baajataa 2017 bulchiinsi magaalaa Finfinnee giddugala walgahii idil-addunyaa Addis Konvenshiiniitti qopheessan baankiin keenya beekamtii argate. Baankiin Daldala Itoophiyaa hojii misoomaa keessatti hirmaachuu fi gumaacha guddaa taasiseen sadarkaa pilaatiiniyeemiin badhaafameera. Bakka bu'aan pirezidaantii fi pirezidaantii itti aanaan tajaajila koorporeetii Baankii Daldala Itoophiyaa obbo Efreem Makuraa badhaasa kana afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Taaggasee Caafoo harkaa fuudhaniiru. Baankiin Daldala Itoophiyaa gama hundaan itti gaafatamummaa hawaasummaa bahachuun hojii qabatamaa jiruuf jireenya lammiilee irratti hiikaa guddaa qaban milkeessuu danda'eera.